Reeffama ajaa'iba seenaa Arsii fi Harargee waliin qabdu seenaa Oromoof bu'uurri ka'umsaa Arsii fi Harargee gaafa mataa wal'ee miilli hin gaafatamu waan jiru posti godhee ture. Barreeffama kanaan amma dura dubbadhee hin ture. So sanirratti maal jeen akkana laata. Yoo dubbatanis akkana laata. Ka'ee yoo nama ishee godhe waan biraa maal jiru laata. Ajoon hin jeen. Namni kun gabbee siifillee barreessee waan jee Naraban if dubbatti si deebisa maaliif ragaadhaa wajji deemna waan ta'eef obboleeyyan kii. Namni kun waan jee beeytanii yoo isiniif dubbifamtu ta'ee fi akka dubbistaniif. Ni mul'ata Ustaaz Hamza? Oi. Me. Isin ni mul'ata? Ifarraa hin as deebisa. Ayyee. Dubbisi ati nu dubbisi nuti. Ayyee. No, akka ifatti namni hundi arguuf hin barbaade. Reeffama osoo hin taane ji'uumaa koomentii jala godhee deebi'ee poosti godhee bara. Koomentii murtiguutoota namni hedduun fuudhee miidiyaa hawaasa irratti oofaa jira. Murtiguutoon koomentii kana barreeffama kiyya jalatti kan dhaggeeffadhu. Maxxansa wal jalaa fuudheetti deemaa ni jira. Warra beekee dubbii tana hawwisuuf jedhe osoo hin taane warra hubannoo malee waan kana nama jalaa fudhateefan ibsuu barbaadaa jira. Koomentii kana maxxansa kiyyatti kan ni barreesse akka hubannaa kiyyatti yaadicha an barreesse irra dhaabbatee yaada kan ta'a. An ammoo ijoolleen baga qabamte baga hidhamte baga tumamte hin jenne osoo an akkas jedhe inni yaada akkasii kanne dhugaa mormuu fi qeequunis rakkoon qaba. Mee homaa agartan jee hunda buttanii hunda buubetti kannitanii dubbii hin hawwisina. Nageenya akka bu'uu danda'utti yaada waa hunda dubbadha. Miidhama miskiinaa karaa deemuu kan osoo isin hin quuqin koomentiin namni kanatti isin quuqee jeeti namni abbaan postii sanii dubbate maaliif kana dubbate beeytanii anaatu waan hin jee koomentiin an kanneef nama kanaaf jira yaada bareeda irratti yaaduma akka reefu isin kannee kanan Harargee fi Arsiin tokko obboleeyyan amantii tokko qaban daangaa walitti aanan walirraa fuudhan walirraa horan kabaja walii qabanii. Kanaaf anis Harargee irraa hin dhufe malee Harargeen irraa hin dhufne kabiraa ka Arsii joo Arsirraa dhufe malee Arsiin isarraa hin dhufne akkuma nama isa jaalatu qabu nama isa jibbu qabu nama isa mormuu qaba kanaaf akkasitti akka hubatamuu hajuu irratti yaada kannee ture. Koomentiin deemaa turte gaafiin isinii qabu postii waliin ni jira jookar hin jiru. Yoo postii waliin jiraate yaada gubbarra jirus dubbisteeti suuraa qofa osoo hin ta'in wajji yaada kannee. Siigaleemi. Yaada kiyya koomentii qofa fuudhaniiti suuraa ijoollee waltumtuu san bira fidan Ustaaz Hamza shoppi godhanii. So kanaaf bonni sun ana bakka hin bu'u. An je'ee jiraadhee ana bakka hin bu'u an hin jenne. Wanni an ja'u maali? Namni miidiyaa hawaasa irra lallabu ka Arsiidha an ja'u ka murtiguutu sa'a 24 Harargee ja'u Harargee bakka bu'eetii miti tarii waan Harargee jaaladhuuf ta'uu danda'a. Isin galeemi? Isin obboleeyyanii fagaara keessa jirtan kan magaalaa keessa jirtan hawaasni waliin jiraataa jira jaartii ilmaa walirraa waliin qabaataa jira Arsii kumaatama Harargee keessa jiraata kumaatama immoo miliyoonota Harargeetu Arsiif Baale keessa jiraata kabajni akkasitti fudhatamee akkuma kaleessa duudhaa fi aadaa seeraa fi heera Oromootti waliin jiraataati turre waliin haa jiraannu waliif kabaja haa qabaannu siin galeemi maqaan illee amma boodallee Kaleessa Jimmaaf Arsii ture, Dheengadda Walloof Arsii ture, Har'a Harargeef Arsii ture, ijoolleen teenya sikkoof mandoo tan biyya namaa deemtanii biyya namaa tana keessa jirtan maqaan keessanii nama hundaa wajji isiniin ka'e obbolummaadha tun dhaamsi isinii qabu. Ijoolleen teenya Harargee akkuma kaleessa gaafa Arsiif Walloo wallolte jidduutti baatanii kamiidhame fuutanii akkuma geessitan kamiidhame akkuma geessitanii kadadhabe biyya galchitanii yaalaati turtan ammallee wanni isinirraa feenu waan akkasii. Isin obboleeyyanii walii obsa qabaadhaa waliin jiraadhaati karaa wal dabarsaa diinarraa wal qoradhaa diinni yoo bakka isinirra jirtan san qabate qarshii kumaatama Abdul Qawwiidhaa kafaltanii kanaaf akkasitti hubadhaa murtiguutoon jibba gandaa fi nama dhuunfaa tokko qabu hin jiru. Namuma miidiyaa irratti yaada isaa kanneef deebisaa kannee koomentiin sun illee kiyyaa miti. Thank you yaada kanallee dhiyeessitanii asitti mana kana fiddanii hawaasa bal'aa kan hubachiisuu keessaniif galatoomadha. Jookar atilleen kara keetiin waan dandeessu godhe. Qeerransoo asirra jirtaa, jinni as jirtaa. Please nama qabdanii harkaa qabdan san daqiiqaa kanarraa
nyaata kannaadhaaf bishaan kannaaf obboleessa keessaniif yoo lafa jiraate firaashara raffisaa nyaachisaa obaasaatii boru ganama viidiyoo isinirraa feena karaa bakka inni deemuu gaggeessa. Digaleen gammachuun teenya sanii ta miidiyaarraa waliin wanye nuti miidiyuumarraa waliin wanye nulleen dhiifne isinillee waa sanii murtii guutuu fayyadu gogaabse. Galatoon ustaadan daa akka gartee dubbiin yaadaa jidduun seene yaada amma ka murtii guutuu kanaa jidduun seene ka gartee jinniin dhiyeeffate sani achirra deebi'ee nama namni harkaa qabu jira ijoolleen sun hundinuu asirratti nama san akka gallakkisanillee murtii takka waliin itti kanninee bifa sanii adda ba'uu qabna karaa xumuraa deemuu qabna ammaas wanni dubbii fixu bakka gartee ijji itti nu mil'atte qabrii teenyaaf dhabna nu hundinuu bakki dogongorri itti mul'ate kana aboo bakki kun cinaa jira ana nu sirreessaa murtii itti kannu hattoonni jirti awwal ustaada wal qaasimis quba qabaa warri quba qabdan ni beektan gaan takkaa suudii isin dhayne ganda isin jettan kana keessa hattuun ni jirti eega jettan ni jirti tana shakkin godina waliin irra bobbahuu qabdan ammoo isin lachuu waliin irra bobbahuu qabdan wanni niin amma isin gaafadhu namni nama eenyu biratti hidhaa jira jara keenya eenyutu nama harkaa bira namni jiru simbaana jookar isin bira namni hidhamee jiru ni jira namni kan qabame nama tokko miti yoo xiqqaate nama 3 4 achi ol ta'uu danda'a gasti irratti mameellee amma fakkeenyaaf lakkoofsaan dagatuu dandeenya garuu ragaan ni jira ni jira waan ta'eef namni nama tokko bira hin jiru kan qabames tokko miti waan ta'eef ijoolleen qabdes miidhama gubbatti fakkeenyaaf hanumaa laabii banadhee taa'u harargee qabee kuunillee oduma laabii qabatee taa'u arsii qabeetii ol seensa waan ta'eef achi booda wal barnoota ta'ee namni wal hubannoo keessaa walii dhufa kanaaf namni qabame nama tokko bira hin jiru nu birallee hin jiru nu fakkeenyaaf warra nama harkaa waa qabee miti warra miidhaa gubbaa jiru warra laabii banatu akkanumaan. Namoota san akkam dhufuu barbaanna yookaan namoota namni bira jiru san fedhu nama 2-3 biraas haa ta'u namoonni sun dhufee akka nu dhufuu barbaanna. Rakkoon qabu kun furmaata. Qeerransoo namni qabame. Mee jinni san deebisaa qeerransoo caalaa ijo inni qeerransoo caalaallee mucaa jinni santu as jira natti fakkaata akka haasawaa ta'uu baddu. Ijoolleen bira ni jirti. Qeerransoon illee haa dubbatu carraa kennaa fi mucaa jinni jedhan san illee deebisaa. Qeerransoo waa tokko maan nu gaafatan seetan ijoolleen sadii qawwee qaban. Anaa gaafatana obsa miut naa godhadhaa please. Qeerransoo namni qabamee si bira jiru ni jira. Yaa ni jira. Tole maaliif qabde nama kana? Sababni inni itti qabe sababuma ijoolleen teenya qabamti. Jaarsarraa eegalee mucaa malkaa bal'ooti. Ijoollee teessan qabamtee amma nama harka jirtu jira. Yaa isaanumaa qabeemi. Jookar kanatti mu jiranii. Tole. Hayyee jookar qeerransoon nuti nama harkaa ni qabnaa jee warra nama harkaa qabu san silkii dawwaltee nu dhageessisuu dandeessaa ammaati. Lakkeessuudhaaf haanuu dheessanii. Silkii biraa harkaan qabu ila dawwalanii dhageessisuu osoo hin taane namni dhiyaateetuma kan biraa qabu gadhiisuudha. Araarri bu'aa jiraa miti. Hayyee nu dhiyeessi jookar dubbii karaa sanitti choofna nama san nu dhiyeessaa. Ila tokkoffaa irratti ijoollee namni tumame nama fakkeenyaaf kuuwwan gastee ijoolleen qabamte nama tokko qofa namni gastee hee gubbatti tumame sunuu haadha guyyaadha kan gastee hee gubbatti tumame sanii dhiyeessuu nan danda'a ammoo yookaan ta gadhiifamtee jirtullee ijoolleen qabdee yookaan tumtee kaatee harkaan san gadhiifti ta gadhiiftu ammoo ragaan jiraatuu danda'a dhuftee ragaa san nuu ibsuu dandeetti harargeenis akkasuma ka arsiis akkasuma ka harargee gadhiifamee ka arsiin hafu beeka uummanni wanti isin hafu ka gadhiifame ragaa agarsiisanii ka gadi hin dhiifamne ammoo fidanii gadhiisan kanuma wanti jiru kanaaf ijoollee nama qabanii tuman sanii kan hargama harargee jookar bakka tanatti si qabadha waan gootu jookar dirqama waan kana quban qabda eega quba qabaatte ijoollee tana tokko tokkoon beekuu dandeessa ijoollee mana kan keetiin reeban qofa osoo hin taane
Ijoollee kaanillee mana isaaniidhaa hin beekta waan kana keessa erga seenteeti amma nutuu si barree kunoo isin barreemi akkanuma kunoo wayi nuti asiin dura isin arginee beekna. Amma immoo isin waan gootan ati ijoollee sanii itti bilbili amma kan kunoo bilbila baafadhuuti itti bilbili tokko tokkoon gadhiisisa ijoollee sanii nyaachisa obaasaati gadhiisisa. Qeerransalleen ijoolleen gamasilleen gadhiisisa. Ani akka yaadutti akkanaa. Jookar ati nama ijoollee san qabee harkaan qabuun beeytu maati? Gasti fakkeenyaaf keessaanis beekuu dhabu tiktookii isaanii ni beeka. TikTok isaanii ni beeka. TikTok sin gaafanne nama ijoollee san harkaa qabu wal qunnamtii wajjin haasoytuni sin beektu jechuudha. Nama hunda wal qunnamtiin qabu nama takka lama wal qunnamtii qabaachuu danda'a. Kaawwanii ammoo wal qunnamtiin qabu. Fakkeenyaaf namni gasti yoo seenee nama wayii agarsiisee tumee ka'ee baasee deema. TikTok isaatiin isa hordofee nama qabu san Jookar hanga ammaa wanni irraatti haasa'u jirru ummata san bakka buuteetii beeki. Okay? Ni beeka. Duba nama kana ni beeyta kuni shakkiin hin jiru ijoollee san asirra nu dhiyeessi itti dawwali. Maara kana godha. Amma nama hundaan keessaa waliin beeku waan ta'eef boru tiktokota isaatiin dubbisee nama qabe. Fakkeenyaaf nama qabee ijoollee harargee. Amma nu laalu jira Jookar amma nu laalu jira namni san. Okay, isin akkas taanaan isin fahimuu danda'u jala kana jiraatan seenanii ka qabu ka gadhiisee jiru ka biraa qabu gadhiisa ka biraa hin qabne ka gadhiisee jiru ragaa viidiyoo agarsiisee kun guyyaa kana gadhiise akkana gadhiise dheetiin himuu danda'a. Dhiisi viidiyoo Jookar wanni siin jechaa jiru ijoollee sanii wajji kominikeet niin qabanuun jechaa jirta ijoollee san hin beeku jechuun tun afaan lamaa miti Jookar. Hunda wajji dubbina isin agartu kaa dubbin dabsina ila ustaaz ila lagafadha. Ani nama hundaa wal qunnamtiin qabu. Namni tokko gastii kiyya ol seenee nama tokko gastii kiyya tume yoo bu'ee tare ani tiktookii isaa arge malee misenjera isaati yoo kalaakosa isaan qabu. Tiktookii gaafa gastii kiyya gubbattumamee iskiriinshuutii qaba waan ta'eef maqaa isaa sajjalee dubbisee keessan nama gastii kiyya gubbattumte san atta goote gadhiifte moo harkaa qabda yoo harkaan qabaatu immoo hanga ammaa qabuta kanaaf si Jookar. Hanga ammaan tana wrong person wajji haasa'uu turre jechuudha. Maaliif jennaan ijoolleen nama harkaa qabdu as taa'u jirti. Jookar ammoo ijoollee san bakka bu'ee dhufe jenneeti haasa'u jirra. Ijoollee san ani gastumarratti hin beeka malee bilbila isaanii hin qabu Jookar jechuun uummata kanarraa qulqulluudha jechuudha. Okay? Tanaafuu ijoollee waan san harkaa qabdutti haajamna yoo nu dhageeffachaa turtan please and please ol koottaa haasawa nuti dilareefu haasoyne haareetti duwwatti nu deebisuudhaaf hin deemina. Ijoolleen achi jirtu san laal zaahira walitti haasoyne Jookar haasawa amma boodarratti haasawa kana keessatti ijoolleen gastitii irra dhuftee waltumti malee ani kominikeetiin qabu jechuun Jookar tiiktookuma banatee taa'u jira malee nama san quban qabu jechuun kan mahimaa jirutti. Akkasuma Jookar. Yaa nama takka lamaan keessaanii beeka keessaan fakkeenyaaf itti dawwalee waamuu danda'ame messenjera isaa nama takka lamaa ni qaba. Nama fakkeenyaaf gastii waan illee tamaasiniin jedhetaa na barbaada. Miyuut godhadhaa hundi keessa. Namni tokkoo fi lamaan ati beektu san naa siin gaafadha. Namni tokkoo fi lamaan ati beektu san warra guruppii san ijoollee tana qabee nama cafaquumi guruppii ati wajji jirtu. Ila Ustaz Hamza wanti kun guruppii miti. Namni ganda kiyya keessa nama qaban jedhee qabee fida malee namni guruppii gandummaan ijaaratee qabu hin jiru. Ani guruppii takallee keessa hin jiru. Guruppii fakkeenyaaf namni gandummaan guruppii ijaaratee nama keessa cafaqumu nama keessa ajjeesuun qabu. Erga arsiin tokko qabame laayivii kiyya banadhee maal jedha atillee harargee qabee kootedha. Qabeetuma fidee tuma gadhiise ta'e ubbira kaatee san ammoo gaafana rakkoo takka hin qabu. Ammoo guruppiin ijaaramee waan guruppiin labsamuu miti. Jookar guruppii ijaaree waan harargee qabsiisaa ture miti. Ani laayivii kiyya banadhee nan ta'a nama qabee fide ammoo wal galchee tumsiisee gadhiisa.
akkas malee dubbiin maanguddoon Dhiifama Hamzaa waa gaafachuu barbaadeeti mee akkuma isinii toltuu fi Jookar akkasiin jedhe Jookar nama tumsiisuu nama walitti amma jinniini nama hunda deemu. qeerransa kiyya mee qeerransa keenya yeroo takka midhisme nama lama beeka jechuun namni nama qabee harkaa qabu namni nama lama caalu hin jiru dhaggeeffadha. Haqa feetanii mee dubbii mee akka waxan taane waa gaafachuu barbaadeeti murtii kiyya. Mute gorod murtii kiyya mute gorod. Ustaad Qaasim gaafii gaafadhu meechi booda waan hin jiru. Gaafii gaafadhaan mee Jookariin gaafadha. Jookari ati ijoolleen amma si bira jirtu jirti si mataa kan kee bira. Ana ani mataa kana bira hin jirani. Okay tamam. Ijoollee nama qabsi ati qabsiifte hoo jirti taati fi kan keeti qabsiifte taati deeggarti. Okay ijoollee beektuun jirti jettee mi amma? Nama qabee fidee ijoollee beektu sani itti bilbiliti ijoollee san dhiyeessi karaa saniin deemna kalaas. Amma qeerransi faati maal jedhee na bira hin jirti ijoollee jedhee amanee jira. Tole ati ergaa ufii kan keetiin qabin ijoollee ni beektaa ijoollee hin beeku jechuun hin danda'amu. Waan itti jirtu waan taateef hin beektu jechuun hin danda'amu. Ijoollee lamaa sadii hin beektu sanii ijoollee sanirra hin caaltuti ijoolleen sun akka dhuftu godhi. Tamaam amma kan akka dhuftu godhi Hamzaa itti fufi. Tamaam. Jookar. Akkana godha. Ayyee nam fichisiisa. Nama ijoollee arga nam fichisiisa rakkoon qabu. Tokkoffaa irratti qabaanii gara kiyyaatii fi qabaan isa wal fakkaatu. Qabaa kiyyaa fi meeqaa kanan dubbadha. Qabaa kiyyaa fi ka jinni wal fakkaata. Jinniin illee laayivii banatee ta'a raasama keessa namni qabee itti dhufa. Ka barbaade gastii isaa tumee ka barbaade gastii ufitti tumee deema. Qeerransaan ammoo warra waraanaati. Warra daangaa Yamanitti nama sadii qabe. Sadiin ufii biraa qaba. Ka ammoo kiyya raasaa dhufanii gastii kiyyattumanii raasaa dhufanii qaban waan ta'eef qabaan kiyyaa fi qeerransa wal fakkaatu. Qabaan kiyyaa fi ka jinni wal fakkaata malee. Jinniin illee yoo fakkeenyaaf ijoollee Arsii yoo xiqqaate nama aga 5 ga'e nama 5 moojaayu. Jahanuu kan dhiyeessu ta'e sa'aatii ammaa kana danda'ee kan gastii isaa irratti tumamee kan gastii ufii irratti tumanii hunda bakka bu'ee dhufeera waan ta'eef kan danda'ee yoo dhiyeessu yoo ta'e anillee nama barbaadee nama fakkeenyaaf hamma danda'e ni dhiyeessa. Innis ammoo hunda dhiyeessuu danda'a. Innis hunda dhiyeessuu hin danda'u. Dhageessanii maaliif gastii isaa gubbatti tumama. Isaatii miti kan teetu kan jedhu. Dhaab. Ijoollee mucaa kana galgala kana tumaa jirtu quban qabdu ati Jookar. Mee mana isaanii allaafii gubaa ba'ee rifachiistaa mee mana isaanii xiqqoo duubatti achi harkisa. Riyaad Ahmad jaa. Riyaad Ahmad amma fakkeenyaaf gastii isaa jiru gadaa ka'e dhufan ni beeka. Gadaa ka'e dhufan ni beeka. Tole. Galeessa. Mucaan amma isin asii gartan kuni galgala kana ajjeefame jechuudha. Okay. Kami firraa kaasan. Tana ijoollee waan kana godhaa jirtan haasawa siiriyasii walitti haasawame. Haasawa bocolaa onlaayina kana gubbaa haasawu miti. Ustaaz kun viidiyoo biraa dhagaa ta Jookar irra jiru. Viidiyoo Jookar gubbaa jiru. Okay. Teelegiraama xiyyaannaa ergini qabdaa. Laal na dhageeffadhaa ijoollee teenya. As taphachuudhaaf sa'aatii lafa nan teenya. Nama kuma kudhanitti taphachuun isin ta'u. Zaahira yoo ka walitti haasoyna taate warri ijoollee harkaa qabna jee qeerransa ijoollee harkaa qabdan qeensi tokko karraan cabne. Akkasuma naa quba qabaadhaan. Warri ammoo Jookar anin beeku asumarra naf fidan jechuun kun sammuu namaatti horofa laaqqachuudha jedhama. Dhageessanii miti. Araaraaf deemnaa mijara keenya. Waan jiru dirree baafnee ijoollee achi jirtus gadhiifnee ta'as jirtus gadhiifnee
jaalalahaa uummannu dubbii gubbaa horreeta ta'anullu zaahira walitti haimnu jara keenya hay jookar dila kana haasoylee jookarati ijoollee san hin beeku jechuun amma aqli teetirraa ganni buutiiti yaameti Ustaz akkatti dabare naa kenname. Namni tokko gastii keessatti tumame guyyaadha. Gastii keessatti nama tokko tumame sunu guyyaadhaati. Kuwwan gastii keessatti tume fakkeenyaaf ijoollee sana barbaannee ijoollee arsiiti waan ta'eef barbaannee firuu dandeenya. Maqaa tiktookii isaanii of biraa qabna. Itti sajjallee barbaannee nama of biraa qabdan gadhiisaa jechuu dandeenya jedhe. Kan gastii keessatti tumame nama tokko sanuu kan gastii kiyya fidee tumne sanuu anuu hin beeku. Jedhaa jira bara. Nama Okay, abdii kumee dubbadhu. Waan jechuu barbaade adeemsa gammaa deemamaa dhufee fi adeemsa gammaa deemaa jirru kallattiidhaan gama araaraati malee gama waan biraa yoo kaasnee ka deemnu taate ammallee dubbiin nama harkaa dheerataa deema. Kana jechuun Ustaaz Hamzaa kiyya atillee nama araara bakka kana taa'e jaarsa araaraatii guyyaa irraa teessoo kana qabattee guyyaa guutuu bakka kana wanni taa'aa oolteefi araara buusuuf nagaa buusuuf waan dabre lafaa kaasanii haasahuu irraa wanta dhufu daangessuu yookaan ammoo adeemsa namatti adeemuu deemu daangessuu nagaa buusuu akka amma booda rakkinni hin uumamne wal dhibdeen hin uumamne jechaa yoo fala buufne malee waan biroo uf duuba deebinee waan dabre ammallee irruma deddeebi'aa waan dabre kaasaa yoo kan deemnu taate dubbiin nama harkaa dheerataa deemti sanirra. Jookar haa ta'uti qeerransoon warri ijoollee harkaa qaban yoo jiraatan yookaan ammoo ijoollee harkaa qaban kan ammaan tanatti harkaa qaban yoo jiraatan ijoollee sana akka gannuu dhiisan asirratti akka waadaa nuu seenan ka jedhu waan sanarraa dubbataa turtan. Ammallee wanni sun akka fudhatamu yookaan ammoo akka tole jedhaniitiin fudhatanii waan danda'amu akka godhan waan hin danda'amne isaanuu hin danda'an waan danda'amu ammootu hin goona jedhanii akka fudhatan asirratti akka waadaa seensistan barbaanna malee ammallee dubbiin dheerachuu deema beekaa bare. Ragaaleewwan garagaraa yoo ka fidataa deemnu taate suuraaleewwan waan dabre fidaa yoo ka deemnu taate dubbiin nama harkaa dheerataa deema. Hayyee warri nama harkaa qabu namni nama qabee harkaa qabu nama gadhiisuu danda'a. Amma booda waan kanatti hin deebinu rakkinna amma booda dhufuuf itti hin deebinu nagaa ni buufna fala ni buufna waan sanarratti waliigalaan alatti rakkinoota namoota tumaman namoota ajjeefaman namoota buruqan namoota dhiigni isaanii jiga asuma finnee ammallee bifa sanaa yoo ka deemnu taate dubbiin ammallee hedduu isin harkaa dheerachuu deema isin olchee bulchuu deema inumaa'u dubbii akka bulfattan isin harkaa godhuu deemaa jechuudha. Kanaaf ustaazii kiyya isin jaarsa araaraati Abu Sabraddiin illee jaarsa araaraati hundi keessa warri as keessa jirtan tokkollee negatiivlii ka deemuuf as keessa taa'aa jiru tokkollee hin jiru. Jaarsa araaraati jaarsummaa filatamnee dhufne jaarsummaa kana fala itti goonee ummata kana araarsinee akka namni kun kana booda kara fuulduraatitti nagaa argatu akka nagaa malee balaan biraa hin uumamne akka wal dhahuun ittiin deebine akka wal ajjeechaa fi wal buruqsuun ittiin deebineef waan kana tole jennee fudhachiifna yoo nuu fudhatan nuu haa fudhatanii kanachirraa hafe waan biraa of duuba deebitanii duuba oliin harkisinaa gama araaraatitti nuu deemaa jechuu barbaada ustaazii kiyya xiqqoo Ustaaz Hamzaa kiyya. Thank you abdii kiyya gaafii takkas gaafadhu. Nagaafadhe. Ijoolleen qeerransoon faan nuti ijoollee harkaa qaba. Okay? Nuti ijoollee qeerransoon faan harkaa qaban habba takkan tuqinaa jeetiin asirratti kaman guddootti dubbachaa jira. Mee ijoolleen lamaan ijoollee walirraa qabde eenyu fi eenyu walii araarsina. Jookar ani ijoolleen beeku jechaa jira. Naf fidanii siin jechuu jira. Jinnii fi namaan walii araarsaa meenatti. Akkas ulfaadha galatooma. Namni araara tokko asirra hin jiru Ustaaz Hamzaa akkasii himaami namni araara barbaada dhufe hajoollee sanii harkaa qabanaa bakka bu'ee dhufe jee tokko hin jiru haqa barbaadan taanaan. Nama lamaan qofa walitti dhiisaa baarakallahu fi. Murtigoota mee obsiyati duuba. Dubbii babal'isuu taati. Laalan an jara keenya dhiifamallee naa godha. Wallaahi ani kabajaa jaalala keessanii fada. Abdii hukumee gaafii tana naa deebisi. Siifin deebisa ustaazii kiyya. Ila waan xiqqoo as keessatti hubadhe keessa ijoolleen hedduun isaanii gama laayivii kana gubbaa gaafa deemnee ilaallu amma durallee kan nu boochisaallee turan kan nuti illee lolaa turre laayivii kana gubbaa taa'anii ijoollee fidanii achi gubbattu mani. Ijoolleen kun qaamaan wal beekuu danda'u qaamaan wal beekuu dhabuu danda'an. Irra hedduun isaanii warra tarii qaamaan wal hin beekne gastiin kun nama hedduu fidee walitti naqa.
nama fidee jira balbala na jalaa banaa fa'a jedhanii yoo fedhan fidanii viidiyoo mummuramee gallakkifamu kana gaafa arginu nama fidee dhufee jira balbala na jalaa banaa jedhanii nama sana ol galchanii namni sun achi keessa nama sana cafaqa. Fakkeenyaaf jookariin nama sana fidee dhufee beekuu danda'a beekuu dhabuu danda'a hin beeku yoo jedhe ammootu dirqama hin beeku. Jecha kanatti hin deebiin abdii hukume beekuu dandeenya waan juutti hin deebiin. Hayyee tole. Namni beekuu hin dandeenye maaliif Ustaazi kiyya yaada kiyya fixachuu barbaada filees yaada kiyya fixachuu barbaada. Nama alaa nama fidee dhufu fakkeenyaaf nama jookariidhaan haqiiqa rabbiititti wanni fooloo walirraa hin qabne yeroo calqabaatiif fooloo isa godha mana kana keessatti nama fidee yoo dhufe nama fidee dhufee jedhee gastii yoo ergadhe dirqama jookariin amma dura nan beeku wanni bakka kana naa hubachuu qabdan kana dura na beekaa nan beeku abdii hukumee ijoolleetu mu fidee dhufe yoo jedhanii fakkeenya ol harkisedhani na harkisa walqunnamtii koominikeeshinii hin qabnu achi dura sababa amma nama fidee dhufeef dirqama gastii isaa keessa na galche sababa gastii na galcheef yeroo sanatti waan itti wal qunnamnu gama bilbilaatiin haa ta'u maseenjaraa yeroo sanii walirraa fudhachuu dandeenya walirraa fudhachuu dhabuu dandeenya kan ammaan jidduu kanatti isinii sirreessuu fi fooyyessuu barbaadu nama harkaa qabdu qabdaa nama beektu qabdaa kallattiidhaan nama hiitee yookaan immoo ijoollee qabdaa harkaa qabdu qabdaa jookar yoo harkaa qabaatte ijoollee san gallakkis nama beektu qabdaa ijoollee amma dura wal qunnamtuun kan bilbila isaanii qabdu qabdaa hin qaba yoo jedhe haqiiqa rabbiititti dhugama rabbiirra dhaabatee nama san nu dhiyeessee namoota nama tuman nu dhiyeessee namoota ijoollee harkaa qaban nu dhiyeessee bifa saniin nu haa qopheessu yoo nama harkaan qabaatin ta'e gastii irratti ammootu nama kana hunda bakka bu'ummaa fudhachuun xiqqoo hin ulfaata jechuudhaaf. Thank you abdii hukume yeroo irraa boodaatiif hin jookar gaafadha jookar kiyya ummata nama tumee mucaa kana tumee ajjeese galgala kana lubbuu irraa baase kana communication isaanii yookaan wal qunnamuu ni dandeessa. Ila Hamza ani live ture tuma kana sin agarre akkuma live kiyya magarii badura seenee live gubbaa ture achirraa ba'ee dhufees olii gadi ngorre doktor asil dhufee nawaame olii gadi ngorre nama galgala kana tumame sin agarre warra tume sin agarre garuu kan achi dura tumame ijoolleen beeku ni jirti sin jedhe kan gastii gubbaa tumame deemee kita dah kaya yaada nama fitachiisa yoo yaada nama hin fitachiifne dubbiin wal keessa nama rakaaruuf kan wanti jedhaa jiru ijoollee tana hin fedhu fakkeenyaaf ana akka fakkeenyaaf waan kana hundarraa akka bakka bu'ee dhufellee uf hin beeku amma uf argaa jira tokkoffaa irratti waan dhimma miidiyaa gubbatti ijoollee wal dhaha wal cabsaa yookaan wal rukutaa jedhuuf dhimma kanaaf dhufe inni duraan namni tokko bu'aame hayyee dhimma kanaaf dhufe malee hundarraa bakka bu'ee dhufa osoo kan jalqaba jedhamu ta'eetiyyuu wanta kana durumaa nan balaaleffadha achinnaa qabadhaa kanachi jedha ammallee balaaleffadhu maaliif ijoolleen tun ijoollee ganda kiyyaati ijoolleen tun ijoollee oromooti ijoollee arsiiti nama qabamee nama tumamee kana ni barbaada fakkeenyaaf ijoollee gastii gubbattumtee ta'e baluu fakkeenya jedhee gastii isaanii ni beeka waan ta'eef keessaan dubbisee kan tumamte fidaa dhiheessaa jennee boru eessuu nan danda'a jedhe fakkeenyaaf amma waan dubbisee kanaan dalataa deebisuu dhabuu dandeetti nama lamaa ka feesbuuk isaa qabu ni dawwalaa fi yoo rafeen jiraannee jedhe nama lamaan kana ni dhiyeessa tokkocha gastii kiyya gubbattumanii tokkocha ammoo gastii ofii gubbattume ka gastii gubbaa bittume sanillee isanii beeka waan ta'eef kan gastii irraa ni dhiyeessa kan gastii isaa irratti tumellee isaa waa wal beekuuf ni dhiyeessa jedhe lamaan kana yoo rafeen jiraannee lammaffaa irratti ammoo akkuma ijoollee ta'een hayya bakka buuteen jettanii bakka hin bu'e. Kana illee isinii fudhadha isin hin didu maaliif naga barbaada ijoolleen tun dhugama nageenya haa bu'u ni barbaada bakka hin bu'a. Dura garuu akkasuma hin beekne maarra kana godha ijoollee tana raasaa qabdee onnatti seentee yookaan nama tokko gastii kee gubbattume ta gastii ofii irra tumteef gastii irra tumtellee naaf tokkuma ijoollee arsiiti maqaa arsiitiin nama hararge tumte waan ta'eef barbaadeetiin guruupii goonee ijoollee qabdeef tan gadhiiftaniif tajirtullee gaafannee boru guyyaatti nu qabdanii boru galgala ta'e guyyaas ta'e ganamas ta'e dhiyeessuu ni danda'a. Walumaan barbaanne ta gadhiifamtee fi ta gad hin dhiifamnellee aantan dubbii furmaataa barbaadeeti. Kana furmaata barbaadeeti. Nageenya haa bu'u barbaadeeti jechuudha. Kanaaf wanti ofirratti fudhadhaa jiruuf. Gastii isaanii tiktookii isaanii beeka waan ta'eef dubbisee nama tumte san atta goote fidi asi. Fidi guruupii kana gadda badame ijoollee tumte gaafadhee guruupii goonee
arganii fida tagadi dhiifamteertu ammoo ijoolleen qabdi ragaa nuuf haa dhiheessu. Aboo jookaraati haasawaa giseenii fi gabaabsiteetuma jecha lamaa sadii kan namni si gaafate nu deebisii dubbii fi dhiqaawoo way. Dubbiidha gabaabsaa bari. Way jechuma lamaa sadii kan namni si gaafate qabqab godhi deebisi harkan guutuu waliin bulchinu. Oke, ani furmaata takkan qabu fakkeenya mucaa gastii kiyya gubbattu mame isin kigoonu yaa jamaa dhageeffachuma jirra. Hamza akkasuma namoonni kuwwan illee agara furmaata akka deemtanii fi mee akka walitti aywa. Nan dhufaa na deebisa. Nan dhufaa dawwalee dhufa tokko gastii kiyya gubbattu mame kan gastii kiyya sanuu nama tokko qofaa miti yeroo takka na eegimee jookarii sagalee kiyya yoo dhagaa jiraatte. Yoo sagalee kiyya dhagaa jiraatti jookar waa takkan dhageeffadhu gara furmaataa deemna dubbii dheeressuun malitti akki goonu ijoolleen tun hundi isiitu ijoolleen arsiidhaallee wal beektan ijoolleen amma akka wanna jettan kanaan atillee yoo lama fidde lamaan sunillee kabiraadhaa beekti dirqama ijoolleen ni beektiti ijoollee isaanii fiddee haadhoftu hoggisnu yaama namni keenya seeroo takka na eegi wamati dubbadhu si dubbadha wamati dubbadhu si dubbadha na eegi yeroo takka qophoine qophaa'a qotta isinummaanu na eegi nama tumsiisee asirratti akkamiin nama wallaala namni beeku yeroo takka isin walitti hin deemina yeroo takkami isin walumatti hin deemina naaf obsi jookaratillee obsiisaaf hin deebisin yeroo takkame Ustaad wal qaasim. mee akkisiin jedhe Mee waan takkan dubbadha. Laale jara keenya galatoomaa manguddummaan teenya boombii kasheefte taate na fakkaatti. Jarri obboleessi keenya jookar ani ijoollee teenya bakka niin bu'aa jee dubbii fixe ijoollee eega bakka bu'e asumatti nuu fidu araara goonee adda deemna hangan. Ani eegaluu tokko mana kiyyattu maniin dandeeyaa kanaan dandeeyaa ijoollee bakka niin bu'e eega jee asitti nuu fiduudha. Akki goonu Hamza akki goonu jookar ati waan boru taatuuf waan borutti qabduuf hin qabdu ijoolleen ati amma beekullee baattu ijoolleen wal beekti maaf wal hin beekne hundi isaatu wal jala yaa'ee waa arrabsaami hundi isaatu wal jala yaa'eetii wal deeggaraami ijoollee sanniin nama lamaan beektu sanillee waami ijoollee waa arrabsitu ka fakkeenyaaf ama mucaa maqaa dhoombir baalee jedhu san namni as jala jiru wallaalu hundinuu inuma beekan tamaam kanaafuu akki gootan ijoollee sanillee amma kana waami ijoollee biraalleen akkasumatti iyyaafadhaati amma kana yaama ijoollee namni bira jiru hunda isaatu jechuudha ijoolleen gama kaanilleen ijoolleen teenya taarargeelleen zulmiidha inni kun jalqabumattuu silaatanuma fixuu qabnaayu ture akka hundattuu isinillee wal iyyaafadhaati ijoollee jirtu guutuu isaaniitu kan namni bira jiru nu yaama ammuma kana jechuudha kuni waan kanaan wal qabatuudha miti dhimma hattuudhaatti deebina dhimmi hattuudha kan itti deebine sirriitti bilcheessine irraa haasofna kan maanguddoo sanillee sirriitti irraa haasofna isa kana kana godha. Zaa ammaa tanas zaa saddeeti namni ni jira. Jinni. Arabaan guyyaa jala ganna. Okay. Jinni wanta kan si gaafadha. Ijoollee gara keessanirraa qabamtee jirtu tabee tan taa'u jirti. Ani namuma tokko tuggasitti jira tumame kanuma jalqaba isaan sababa jecha isaan jaan ijoolleen fiddee sun mucaan ammaasis mucaa burganamanii mucaa daddawalee mucaa karaa inni qotanii gaafadha. Kanaasuun kunoo tanuma ijoolleen garaadhaan kalee qabdi sun fayyaadhaa isaan bira jirti yookaan hanganuma malee nuti abiraan qabnu. Haya. Ijoolleen tajookaa faa bira ijoollee. Shanii jaamiti namuma afurii sadeenuma qeeramsa bira jirtuu fi tokkichaasan burganama mucaa gaafadhee bitan. Okay, ijoollee gara keessanirraa. Nama 5 fi 6 fi 1 fi lubbuudha lama 500 haa taatu nuti nagayni isin jidduutti bu'uu barbaanna hanganuma. Bar laan anis akkasumaan jibar sadeen laal afuri tokko bichaadha kagasitti jira tumame isaan nama ziyaadaa ijoolleen maaxxaarraa guurti maaxxummaan anjii kana kanuma irratti hidhata waliin qaban kana kanuma irraa namaatan kanarraa hidhata qabanii achirraa ijoollee guuran dalaga jaanii ijoollee ziyaadaa finnaaniin qeeramsa anaatti dawwale dhugaa rabbii barbaadde qeeramsa anaatti dawwale maaliif hin dawwale ijoolleen teenya hundi bika dalagaa jirti. Bika maataa tanarra jirtu ijoollee dalagaadha jaannee jira guranii mana jookar fidanii tuman sababa sanarrattiin jookar yoo qeeramsa achi yoo qabdan malee ijoolleen teenya bika irraa qabdu tokko bicha qabne
isaan ziyaadaa nama jaamoo torba qaban yookaan ijoollee tuma jiranii akkam godhanii ijoollee teessan lafa firraa qabsiisan jeen bas sababa sarara qabamte ijoolleen gaarattu. Jookar amma kan adda baasi ammoo kan adda baasi ijoollee jirtu addaan baasi nuu himi. Allah yubaarik fiik. Hin beekuun hin taatu hin beekuun bakka tanatti hin taatu ni beektani akka wal qoradhaati adda baasaa nutti hima. Anillee kanuma jedhee bare isin hin dinne bare ni qoradha akkuma amma jinni amma danda'een fidu jedhe kana anillee hin qoradha ijoollee tana dhaqee ni barbaada amma guyyaaf na amma boru gana galgala ammucaa tokkicha islaamana kiyyattu mesan dawwaleen barbaadee mucaa bika viidiyoo malee sanama kana wayi nu bira jira namni kun barre yoo tasliis jiraate kun dammaam jira an dammaam jira bar namni kun bikatti tumame harjifaadha. Birkaafaadha adda fagoo. Ijoollee sana amma nu dhiyeessuu hin dandeenye isin lachuu nuti gaasa nu qiccattanii asirra nu teessistan. Khalaas walumaa galattuu dhageeffadhu amma an takkaffaa irratti waada isinii gala mucaa tokkicha viidiyoo waraabeettiin gadhiisa ijoollee isaanii tamaatti arraa dhorkaa sadeen qeerramsa bira jirtu amma akki goonu Hamzaadhaaf waan hin galin takka jira waan biyya Arabaa kana waan suudhitan. Mee waa ibsaa fi Hamzaadhaaf waa ibsa yeroo takka naaf obsaa waa ibsaa fi akka inni dhaabbiiti. Tokkocha gasti hadha tume viidiyoo jira waan ta'eef anillee boru ganama viidiyoo waraabanii amma ati jookar arraa addunyaa boru akhiraa gasti teetera namuma tokko bichaa tumame na wajjin kitaaba quraana qabattee kakattaa namuma tokko bichaa dalataa Jinnii fi isin lamaan iyyuu mee isin lamaan waliin dhabneeti yeroo takka waan keessanitti deebina yeroo takka na dhageeffadhame baarakallahu ani waan ibsuu barbaade wanni Hamzaadhaaf ibsuu barbaade waalaikum salaam warahmatullah amma boru ni rafnaati ganama dalagana saa korta kageenyaan arabni dhufaati tamam ni raftaa qoy daqiiqa matakka lama waan qormaata dubbachuu ijoollee qabamtee rakkoon qabdu qabaan lolli hagganaa hafeerra guddaadhaan dhageeffadha dhugaan isinitti himaami dhugaa walitti himnoo ifrummaan baddi bikki maaxaatun bikka namni rabbu bikka ijoolleen tun kafalataan achi bu'u kadalagataan dhufe achi bu'a bikki tun wal gahiidha miskiinni kun akka yamanii dhufeeti achi bu'a bikka tanarraa bikkitti ijoolleen saamtu bikkuma tana yoo nuu sirreessan namni kun kan wal qabu hin jiru kan wal lolu hin jiru bikka takkiitti bichaa amaanaa sirreeffadhaadha ijoolleen arsiidha dhageeffadha hattuun bikka qabdu jeenaa ta'isanii. Bikka tana sirreeffadhaadha haala wasaalan mucaa tokkichaa borganama viidiyoo waraabeen gadhiisa mucaa viidiyoo waraabeen adduun jaanii gadi deemna saniin addatti qeerramsa bira jirtu kun ammaa uni jirti viidiyoo banee sin garsiisuu danda'a qeerramsi ammaa viidiyoo banee sin garsiisuu danda'a sadeen saniin ala wanni takkan jirtu assalaama tahee jaaramni gaafa kureenaan dhufu. Kan kennuun dhibne yaa jinni yeroo takka mee waan jookar tanatti naafte bakka tana naafte naaf eegi yeroo takka atillee hin beeyne yeroo takka. Bakki Jawaaritti na hafte wanni an jedhee fi sirriitti na dhageeffadhu jookar amma Hamzaanillee sirriitti wanni nu batin takka ijoolleen kun beektee amma qeerran sifaati warra wannaa irra jiru caafii irra jiru jarri to'achuu nama bira jiru qabatte nama garaa deemu. Ijoolleen kunniin ammoo ijoollee nama jookarii fi jinniin kun akka an irraa hubadhutti ijoollee gastii banteeti kotta arsii qabaa fi daarargee qabaa fi daadhaniituma warree bannatti fakkaata. Akka hundattuu itti gaafatamummaa qabdan kanarra abadan bahuu hin dandeessanii amma kana akka jinniin jedhe kana jookar atilleen ijoollee kana tokko tokkoon jala deemee tokko tokkoon itti bilbilee ijoollee kana gad dhiisisa ganama irratti aga ganamaatitti gadi dhiisiseettee waadaa nu galtaa tana barbaadee tamma. Tokko isaa sun akka gad dhiisiseettee waadaa na galta waadaa nu galta. Duraa waliin raafamu sunne malee ijoollee gastii irratti fiddee harargeetumtiin ni barbaadee ni dhiyeessa. Ani fakkeenyaaf waan kana ofitti irraa bakka bu'ummaa fudhachuu hin danda'u. Fakkeenyaaf isaan beekuu dhabuu danda'a. Kan beeku ammoo irraa bakka bu'ummaa ni bu'a. Namni tokkocha gastii hiyya gubbattumame akkuma amma jinneen nama gastii anillee tokkocha san gadhiisan jedhu. Tokkocha gastii hiyya gubbattumame gadhiisee akka inni jedhe san dhiisuu wallaale garuu ijoollee arsii inni beeka waan ta'eef tagastii gubbatti fooloo gaafadhee tiktookii isaanii irraa hodhee nama bira jiru gadhiisanii jedhanii jedhe. Bilbilaan hordofii guutuu isaanii gadhiisisiisi. Wanni jiru kanuma qofa. Bilbilaan hordofii Saudii keessa jiran hundi isaanii bilbilaan hordofii tokko tokko isaaniitiin ijoolleen kun nama baay'eedha miti nama dhibba ammaas waada waa walii gallu namni ijoollee ta duutee jira. Akkaataa ijoollee isaanii marraa dhageenyatti ijoolleen ta duutee faa jira.
takkaffaarra mucaa gartee qalbee isaan gadhiisaa jee guyyaa lama isin kadhate nuti keessan jirru inuu akka carcaritti huje takka mucaa warra gartee baroodaadha lama dhageeffadhu hawarra gaara mul'ata sadii hawarra daaloo rabu afur anuu shammoo kanaan beekaa suuraa qaba guututti as baasee isin garsiisa tanuma gastii arsii keessatti tumamti misaaliif kana waan kana ta'eef jara keenya dhugaa dubbaddaa dhugaarratti hundaa dhugaarratti haqa namaa muraa yoo dhugaan hin jiraanne namni boru ganama walitti deebi'ee ganaadha wal fixaan amma dhugaa isinitti himna nuti teenya ijoollee waadii irra hin jirtu dhageeffadhaa bikka silaa namaa tan hin jirtu teenya taar argeedha bikka nama qabnu namni hundi ka keenya dalagachuu jira bikkitti nama qabnu takkitti ulaanuu qabdu qeerransa bira takkitti karaa guddaa isaan taariba irraan dhufan kan agartee takkitti karaa taaribaa yoon tahiin nuti suudii keessatti bikkatti wal garuu hin qabnu nuuf yaarsiin namuu dalagaa kafiila jala dalaga anamma asitti namni waa takka na godhu hin jiru kanatti anu namni waa godhu hin jiru nulachuu kafiila jirra ammoo anu qeerramsa waniin itti dawwale sababa ijoolleen arsiitu nama ziyaadaa fiddee tumtee shaadaa galfachiifte ijoollee cafeettee fotteessee fiddeetiin aboo qeerramsa fiidiyoo irraa waraabee jala erge fiidiyoo isin itti banuu danda'a amma addaan guututti na guddisaa fiidiyoo itti isinii banuu danda'a. Jookar gabbuu Jookar maali jinni cal jeetuma gabbuu haasawa biraan haasa'inii gaduma bu'ee asumarraa. Boto ila illee takka dubbadha. Rakkoon qabu jinni namni kamuu haasaan haasa'in araarri akkanaan jiru gaduma bu'e. Mortoota wayikaa. Ila jinni. Yalla fillee ragaa iddoo hunduun jira waan ta'eef. Fiidiyoo jira ammas baasan yoo barbaachisaa taate. Fakkeenyaaf ijoollee arsii bira ijoollee akka arsiillee ni jira kaara argeellee ni jira kun waan ragaa namni hundi beeku waan ta'eef miidhaa gubbaa gadhiifama. Arsiillee yoo xiqqaate sitti maqoy ijoollee baala sadiin jedhi silaa akka dhageeffadhu kan. Ila akkuma silaa akka kan silaa. Jinni dubbii mari'annee dhufnaa saniitii gabbuun siin jeebal. Murtii guutuu maal jechuudha akka inni nuti qasin dura taa'u kun namaa miti. Torbatu jira. Ila ustaaz akkuma inni laata ijoollee khalaas yaa jamaa waan dubbannu hin qabnu murtii guutuu duratti keessa hin jiru jedha. Amma immoo dubbiin akka inni keessa jirullee numa agarsiifti. Akka hundattuu waan goonu hin qabnu Abu Sabraddiin mee waan jedhu hin qabnu. Hamzaa waan jedhu hin beekuuti yaani gama kiyyaan geeffadheetiin jira. Ustaaz Abu Muwaaziin seensisaa yoo dandeessanii. Waan jedhu hin qabnu. Duratti amma wanni dubbachuu jiru nuti Jookarii wanni akkanatti itti mudduu jiruufani. Dirqama akkana gochuu qabda wanni an jedhuufi waan keessa jiruuf dubbachuu jirra. Dubbachuu jirra jidduu kanatti ammoo ijoollee buusuun sirriidhaan turre yoo ka du'a illee jiraate yoo ka maal ta'e illee jiraate hundinuu keenyuma hundinuu ni baafama maal namni du'a illee yoo jiraate eessa dhaqee numa baami sanuma dubbachuu jirra amma waan goonu hin qabnuuti galatooma ulfaadhaa rabbiin kee walitti araarsu walitti hafiduu sanuma jenna.